Maali barri bara bararraa addaa bara gadadoof gaddaa bara addaa wallaalle biyyoo gammoojjiif baddaa waggaa dhihee bari'us waggaa bari'ee dhihus oduu biraan oduun dhageenyu waa'ee gaddaa duutis bakkayyuu jira gaddis bakkayyuu jira garuu waliin fakkaatu kan isa keenya addaa Oromoo karaa bahaa humna ollaatiin dhahaa Oromoo karaa lixaa taankiif dirooniin fixaa Oromoo karaa kaabaa diinotaan dhiiga dhaabaa Oromoo karaa kibbaa ajjeesaatti sirbaa isa jiddu galeessaa ibiddaan barbadeessaa gaaf dhiiban biyya keessaa mee innoo garam dheessaa inni kunuu akkanaa inni kunoo akkamii mee waan keenya dubbadhu yaa waaqa dachiisamii yaa rabbi gooytaa jabaa hundaa simatu qabaa mee nurraa kaasi dabaa akka keenya nu laaltee nutti hin jabaatiin garaa yaa uumaa ni dandeessaa nurraa jijjiiri baraa yaa rabbi ni dandeessaa nurraa gabaabsi karaa nutii qilleensa feenuu daranuu nu affanu taankiidhaan dhumuu dinnaan dirooniin nu rashanu daa'imti homaan beeyne dirooniin lubbuu dhabdee abdiin baruu sabichaa ganamaan kichuu cabdee maaf du'een hin beekamu du'ee awwaaluu malee osoo laallee agarruu dirooniin dugugamee lubbuun qulqulluu meeqa cubbuudhaan dachii galee gaafiin keenyarrallee nuti nagaan bu'uudha garuu deebisaan keenya dirooniidhaan du'uudha waan milkaa'ee fakkaata kaayyoon galaana gogsuu yeroo fakkaata malee barri shiraan tuulameef hin ta'u dhugaa dhoksuu kun maaliif ta'e jennee gaafa gaafannu gaafii rifaatuu tokko malee jumlaadhaan nu haamu akka garbuudhaaf xaafii bakka takkaa nu fixe silaa humna qabaate garuu shirri milkaa'u ni mo'a dhugaan booddee hundaarra jabaate qe'ee keenyarra oola dirooniin warra tarkii ta'anii nutti ergaa kompiitaraan nu fixuu dhabnaan harkii chaayinaa fi dubaayi inni biraan iraani amma dandeettii isaa biyya keenyatti ergaa nutti ilaalan diroonii dubartii garaa ulfaa fi daa'imman lubbuun beeynitu har'a dirooniin dhuma lubbuu qulqulluu baatuuf yoo nutuu baasuu baanne rabbitu baasa guma injifannoo nuun jedhu mirga hiyyeessaa sarbuu boru kaffaluuf taa'u gumaa lubbuu qulqulluu har'a isaaniin darbu dargaggeessi fuudhamee yoo rashaname guyyaa adii silaa taa'uu hin danda'u mirga isaa kabachiisuuf har'a qawwee hidhachuun maaliif ta'e ree badii gaafii karaa nagayaa hulaa itti cufanii waraanaaf laatan carraa dirqama taanaan malee qawwee baadhatee deemuun eenyuufuun turre dharraa lakkaa dhugaan dabsinaa lakkaati nun cabsinaa lafeen keenya yoo cabe maashinni nun bayyadu lakkaa nageenya wayyaa hammeenyu nun fayyadu gaaf jehu sabni ka'ee deebiin diroonii ta'e gaafa nu nagaa jennu isaan lakkaa je'anii waraana gaafa je'amu akka jechaa se'anii loluuf dhaqan ce'anii lolli kun nun fayyadu kan je'e dhiisaa lakkaa kun biyyaaf diina jechuun itti murteessan yakkaa diina barbadeessinee torbaan lama xumurraa shaneen hin mari'annu afaan qabadhaa nurraa je'aniin hayyuu meeqa waan miira namaa jeeqa marii godhaarra jechaa silaa nuuf himaa oolu nagaa fiduu barbaannaan oromiyaa maaf goolu waa tokkoon siniif himaa qalbiidhaan naaf dhagayaa gamtokkeen lola oofaa gamtokkeen nagaa buusuun hin ta'u biyyaaf nagayaa dachiidhaa dhukkee kaasuun hin ta'u samii guusuu gam tokkoon lolaaf kaachuun gam tokkoof nagaa laachuun hin ta'u nagaa buusuu handhuura fooniif dhiigaa dhiisanii biraa fiigaa kan fagoo qofa laaluun miidhaa hammeessuu malee hin ta'u dhibee yaaluu osoo oromoon du'u fakkeessuu ta'a malee hin jiru nagaan bu'u akka har'aatti nafu ni geeddarama barri fixeensa ganamaatiin umriin qabaatu dharri